bira dhaabbatu dhabuu kootti har'a mana hidhaa si galchina. Namni naaf kaa'ame sunillee maal akka naan jedhe ganaa agartu isiniifan hima. Namni naa ramadame sun maal akka naan jedhe isiniifan hima. Koppiliin kinuma naa godha rabbii keessan sodaadha rabbii isin qabe viidiyoo kiyya jala seenaati namni dhibbii afuriin kun jechuudha. Jala gar seenaati du'itu naa godha. Natti ergasitti maal taate uummanni kun. Isinii miti warra gastii keessaa miti dhiifama sol dhara'u sharmuta. Uffata geemii natti ergata zimmiidhe. Rabbii keessan rabbii rasuulii amantaa itti amantanii jedhaati. Waaqatti amantanii jedhaati. Viidiyoo kee jala naa seenaati. Du'itu naa godha sheer koppiliinki naa godha. Dubbii kiyya kana naa facaasame rabbii jedhaati. Rabbii keessan isa sin uumee jedhaati. Waaqayyo sin uumee jedhaati warri amantaa biraallee. Waan amantanitti namni waan amantanitti sodaatan jechuudha. Natti argati bulguu waa dhala. Nama 500 galtaniitu mee rabbii rasuulii jedhaati. Koppiliinki sheerii bakka jirtanii dhiibbaa irratti naa geessisaa mee uummata Oromoo. Yaa uummata kiyya. Yaa Oromoo kiyya. Har'aa miti isinitti iyyuu nan ko. Har'aa miti ani. Waan kana isinitti dhibbachuu nan ko. Rakkadhee jira yaa Oromoo. Rakkinni kiyya rakkina gargaarsaa qofa osoo hin taane inni gargaarsaatuma akkasitti jiru. Ani mana kana keessatti illee rakkadheen jira osoo hin jedhu amma immoo rakkina mana hidhaa hin beektanii. Mana hidhaa Saa'udii waliin argaa turre. Viidiyoo uummanni akkatti ta'aa ture waliin argaa turre. Har'a mana hidhaa na buusuu deemu jechuudha. Sinii gadi otoo ni jedhu. Otoo warra safaaraatti madhu. Otoo warra iqaamatti iyyuu. Ataraa na bira dhaabbadhaa dhiiga kiyya naaf falmaati. Ani nama maatii kiyya arguutiin qabu. Namni harmee qabdan, namni obbolaa qabdan. Viidiyoo kiyya kana jala garseenaati. Viidiyoon amma waraabee gadhiise. San dhaggeeffadhaati. Sheerii koppiliinkii warri dandeessan naa dubbadhaan har'a. Isin galee sheer du'iitti naa godha. Bakka jirtanii rabbii keessan sodaadhaa. Rabbiin isin qabean. Wanni isin naa gochuu qabdan kana malee hin jiru. Dhiibbaa isin naa gochuu qabdan dhiibbaa isin gootaniin rakkoo kana keessaa bahuu koon mala. Yoo isin garagara naan xiqqaaf guddaadhaan naa dhaabattanii naa dhiitan asii bahuu koon mala. Isinii galee kanaafuu Oromoo bakka jirtanillee feemasoota illee naaf sheer godhaame rabbii sodaadhaati. Mee warri feemasoota warri as jala jirtan jechuudha. Yoo dingata as keessa jiraatanii warri namni sagalee keessan dhaga'uu danda'u naaf fidaame eenyu naa ta'u asli isaa ta'u eenyummaa naa ta'u mubee silaa dhukkubee jira. Mubee silaa dhukkubee jira. Namni biraa namni nuu qabnu asliidha. Yoo dandeessan asliitti illee naa dawwalaati. Akka naa dhufuun barbaada. Akka dubbii kiyya kana inni illee mana isaa banatee akkatti naa iyyuun barbaada. Dhiibbaa yoo isin naan goone yaa Oromoo ko yoo isin naan goone namni as jala jirtanii dhaggeeffataa jirtan kun hawaasni bakka jirtanii xiqqaa guddaadha. Beekamtuma qabdan yoo dhiibbaa irratti naan goone rakkinni har'a dhufeen irra ga'ee kun ani har'a akkas iyyu kun mungkin borsii irra ga'uu danda'a mungkin obboleessa kee irra ga'uu danda'a har'a anumaa kana sagalee sii ta'aa jechuudha. Amma dandeettii itti qabuudhaan jechuudha. Isinii galee kanaafu viidiyoo kiyya jala garseenaati. Rabbii keessan sodaadhaa rabbi rasuulli isin taa ta'u. Bakka jirtanitti jechuudha shiirii koppiliinkii du'iiti naa godha rabbii rasuulli jedhaati. Amantaatti amantanii jedhaati. Waaqatti amantanii jedhaati. Kanumaan isin qabeen dhiibbaan isin naa gochuu qabdani maaliif kaleessa illee iyyaaf ture koomentii badaa wayin argee keessa salatti beeytu Oromoo ajandaa mudee kusu ummak wasakh naaw taante maada sale dikaala waan akkana maal abbaa kee barreessita waan akkanaati salemi maalumni kabajaan beeni kun Deva
keetii himi muraad deemiti akkoo keetii himi rakkadheetani rakkoon irra dhufeen irra ga'e kun sirraa ga'u obboleessa kiyya rakkoon adda dhufeen irra ga'e kuni si haa qaqqabu. Bismillaahi rahmaani rahiim. Fayyaa dhabeetani miti kan sagalee naa ta'a jedhe rakkinni dhufeen irra ga'e kun sirraa ga'u obbo rabbiin irra miila narraa fudhate kun sirraa fudhatee naa agarsiisu. Maali sheer koppiliinki gochuun waan na arrabsiisu si gaha? Rabbiin irra miila kiyya narraa fudhate kun sirraallee haa fudhatu inshaallah. Bara nama akka kee fayyaa qabuudha duraan. Nama akka kan kee dalagataa turedhaan. Maali rabbiin irraa fudhate malee baran beekaa luka kiyya ofirraa fudhadhee miti kan kadhataa jiru. Kan inni na gargaaraa jedheen. Rabbiin boru sirraa fudhatee na rabbi na agarsiisu jaqiyyaa. Inshaallah. Dhagaa argamti jala teessee. Rabbiin adda fayyaa kee narraa fudhate rabbiin sirraallee fudhatee na agarsiisu inshaallah. Yalla yalla dafaga. Najala ka seenaati jechuudha. Najala ka seenaati. Najala ka seenaati jechuudha. Viidiyoo kiyya duuti naa godha. Kan isin duuti naa godha. Koppiliinki naa godha. Maali yoo jettan nama kuma naa gala. Kuma gala rakkina irratti jiru rakkoo jiru isinitti himadhaa jechuudha. Dafa gamee sheer koppiliinkii godhaati kuma naa galcha. Dafa harki keessa fayyaa argatu. Yoo isin dhiibbaa nu goone, yoo isin namatti nu dhiine, namni har'a bahee nu wanni naa dubbatu. Sinii galee? Mubee. Koi misalnya nama muditera warna muditera di sami ya ada masa tu jangan ane mudidoli ragur dia bisi ina kasih oromo wani ni sini ya cuma baru polisoni le dawalani warra arabat le dawalani jaharra nanti mana ya na tanazila koderamu ingoni sini kan tanazila godheera moo hin goone jennaan jarrillee tanazila goone jettee timte akkasuma warra imbaasiitti illee namni qaamaan itti dhiyaatu itti mee ture maal jedhe namni sun illee homaa gochuu hin dandeenyu mucaa waraqaan qabu mana hidhaa buusuu danda'an har'a dhufanii buusuun oolanii naan jedhe isinii gale kanaafuu ga'een isinirraa qabu ga'een wanni isin kadhachuudhaaf dhufe wanti deebi'ee laayivii kana seenee rakkoo waan ture dhufeen jira na argitanii turtan namni muraasni dadhabeen ture laayivii irrallee ture narra fayyadatiin ture ammanatti dawwalanii akkasumaan jiran isinii gale kanaafuu yoon illee mana hidhaa deemee ture yoon mana hidhaa deemee namni fayyaanu akka rakkatu hin beektanii mana hidhaa kana keessatti har'a ani garuu luka kee dhabeen jira fayyaan qabu fayyaa guutuun qabu namni qaama guutuullee qabu hin beektanii mana hidhaa kana keessatti akkatti lukka'ee maal ta'ee as biyya kana itti galu waggaa yookaan immoo ji'a lamas haa ta'u 4-5 olillee hidhamee namni galullee numa jira garuu anarra namni fayyaa hin qabne kun namni miila kana hin qabne har'am akkama dhiiga kiyya kana naaf falma asii na baasa. Gargaarsi amma uummanni qofti godhu osoo kanan taane
gargaarsa jarri godhanu sanatu xiqqoo bu'aa naa qabanatti fakkaata. Osoo jararraa naa fuudhanii diinni kun falmame sanatu bu'aa naa qabanatti fakkaata. Ni gali. Gargaarsi ji'a 3-4 godhamu osoo wanni kun jararraa naa fuudhame har'a waan tokko bu'aa naa qabanatti fakkaata. Ni gali. Kanaafuu bakka jirtanii namni 800 fi wayitu nazala jirtu bakka jirtanii sheer koppilinkii viidiyoon amma gadhiise kana deemaati. Profailii keenya kiyya kanarratti gattu qaati koppilinkii sheerii qofa naa ta'u. Wanta biraas irraa barbaadu. Koppilinkii sheerii qofa yoo rabbi rasuulillah yoo rabbi keessa sodaatan waaqatti amantanii amantii qabdan waaqayyotti sodaatan yoo ta'e sheer koppilinkii manaa godha. Mubee. Waraq qoy hin qabamtaa si qabsiisuu fi moo mana hidhaa si buusuu fi jirre akka kanaan. Bara dhimmi irraa dubbataa ture nama tokkotu miila sirraa kute namni sun akkamitti hin qabamneedha. Amma qaama sirraa hir'atee jiru kana ilaala mana hidhaa si buusuu seerrisuu di akkasii. Jidhaa jiru jarri manduubni naa kaa'ame suni waan nyaateera. Ziniif agarru Oromoo lakkoofsa arabaa naa kennee jedheen annama narraa dubbatu se'eetan lakkoofsa arabaa illee kenneef hin ture. Eegan kenne duraan dhufee na gaafachaa ture itoo lakkoofsa arabaa sana hin argatin. Eega dhufee waan sana na gaafate fudhate maal laan jedhe duraan waraqaan kun eeganaa bahe. Maallaqa kan kee kana dhiiga kan kee kana nutu funyaan qabee harkaasii fudhate. Innumti naara madame sun jechuudha. Baran isaafanii jedhaara qabamuu qabu bara. Atumtu bar gargaarsa barbaaddutu seerii bira see qabe. Dhaggeeffadhu qotti. Eega lakkoofsa san fudhatee har'a maal jedhee itti dawwalanii jechuudha warri imbaasiidhaa kan naa ramadan sanatti jiran isa naa ramadame sana nama narraa dubbachuu danda'u sana isa naa ramadame sanatti namni itti dhiyaatu dawwalee fi ani itti dawwalaan narraa kaasuu dhiyeessanii. Inni tanaazilan goone mana hidhaatiin galchanii yoo fedhe waggaa 2 sinii dhama 3 sinii dhama naan jedhan. Ani immoo kanatti nan hidhama malee hidhimmee kiyya guutuu hidhama malee tanaazilan illee godhuuf. Sinii galee. Maal har'a yoo na bira dhaabbattani? Maal yoo rakkina kiyya keessaa na baastani har'aa miti har'a ji'a 2 fi deemaa isinitti iyyuu jalqabuun kan koo. An gaafa jalqabaa gaafan ol ba'u. Gaafa jalqabaa gaafan ol ba'ee isinitti maddu yaa Oromoon jedheen. Waan biraa miti wanni isinirraa barbaadu ani. Na akkasi yoo sagaleen kee dhagaamaa jiraate isinitti dhagaamaa jiraate bakka jirtanii Mubee. sagaleen hanqootee kan isaallee ta'e hin barree. Manduubni naa bilbila intina itti naa kenname akkas godhe minaamin kan jedhu kana amma asirratti miidiyaa irratti baate amma haasa'uun sirrii miti sii gala. Amma san barbaachisu waan irratti dalaguu qabnu hundi keenya itti mari'atarra waan namoota gurguddaa namoota beekamoo gareetti galchineerra kanaafuu amma beellama qabnee gara sana deemuudhaaf wanta jiru akkuma sila sitti bilbilee sitti meen ture waa tokko yoo jedhe sitti fidanii jedhani hin farramin jedhee tanaazula waan ta'e wayii dhiqoo hin farramin mana hidhaa si geessina yoo jedhani dhaqe mana hidhaa waa tokko rakkoo hin qabu mana hidhaa keessatti hin gatamtu mana hidhaatiin sasaafaruu maal jechuunis wama jiru waan ta'eef ati ofiin accanaannaqini sagalee jarattiin sitti argites dhagayeedha afaan arabaatiin yoo tanaazula goote malee hin hidhamtaa hin turtaa mahkamaa deebitaa minaamin jedhan wanti haasaan kun godhameefi maslaha jaraatiif malee maslaha kan keetiif miti siigala mahkamaa qofatu hin ta'in jaarsummaadhaan dhagaafannee jara sitti bilbila yookiin jara sagalee jarri arabaa sitti argan sana yoo jara wajjin waan walii galuu hin danda'amu ta'eetiifi karaa jaarsumaatiin akka dhumu kana yoo ta'uu dhabaate immoo gara mahkamaa wareegasi akka eegasiitii miti onlaayiniidha ati nama dhibeen guddaan kun sirra gahee waan kana ta'eef furmaata yeroo gabaabaa keessa waan argatuudhaaf hin sodaatini cimii sibira jirraa waa tokko rakkoo hin qabu amma gara sana deemuudhaaf haaraa yoo yeroo qabaadhe nan deebi'a. Assalaamu alaikum. Amma wanti isin jechuu barbaadu namni kuni dhaggeeffadha laam wanni isin jechuu barbaadu namni kuni namni fayyaa qabu akka itti rakkataa ture argaa jirtu walumaan argaa jirra namni baay'ee rakkachaa ture
mana hidhaa kana keessatti ani garuu har'a fayyaan qabu. Har'aa miti garuu ani gadi ba'ee isinitti jechuu dhabu. Yaa uummata keenya dandeettiitti qabdaniin amma dandeessanii na bira dhaabbadhaati dhiiga kiyya naaf falmaa jechuun kiyya har'a ji'a lamaaf deemaa jira. Quba wal qabna hundi keenya iyyuu. Isinii galee garuu har'a ani gaafa uummanni fayyaa qabu iyyuu gaafa mana hidhaa bu'u akkas ta'ee akkatti ta'ee jiru akkatti luluqqee jiru akkatti dhukkubsatee galee jiru hin beektanii ani garuu gaafa har'a mana hidhaa bu'ee akkamiin ta'a laata? Maaliidha? Isinii galee? Abshir otuu karaa mana hidhaa hin galin atuu mana hidhaa ati hin galin adeemtuudhaaf wanti amma intina jedhaadhu kun asii amma intina eeyyama gaafadhe baheena deemaa fadhe bootaa dalagaa kootii sheejintina sheena jibachii jiran achitti na eegaa jedheera. Nuureetti bilbileera naan deebisitee sagalee sitti ergeera ammallee hin laalle bizinatti fakkaata alaa kulli haala ani nan amma siin jedhaadhu yoo akkasillee siin jedhani achi adeemi malee tanaazula kan jedhamu wahii akka hin goonedha kanan siin jedhaadhu. Otuu sana otuu achi hin gahin biiznillaahi ta'ala akka ni furmaata argamu goona. Si galeera jechi kan koo. Kanaadha kan hin barbaade. Wanni hin barbaade kanaadha. Abshir. Inni hin barbaade an mana hidhaa seenuu hin barbaade. Nama fayyaa hin qabu. Nama fayyaa hin qabnedha. Isinii galee? Ani nama fayyaa hin qabnedha. Nan beeka jarri mana hidhaatiin si soda. Mana hidhaatiin si sodaachuu hin qabdu. Mana hidhaatiin si sodaachisanii si farramsiisuudha yoo jedhanii hin farraminiin siin jedhaara si gala. Nu akkati mana hidhaa galtuu akkati daqiiqaa tokko hin dhaggeeffadha. Ani amma farramuuf hin farramu ani hin farramu maalillee taanaan hin farramu. Umurii kiyya guutuu na hidhan malee hin farramu. Isinii galee? Umurii kiyya guutuu na hidhan malee hin farramu. Du'eetiin bada malee. Kanaafi amma wanni isin jechuu barbaade an akka mana hidhaan galle otuman immoo mana hidhaan galee akka uummanni kiyya kun uummanni Oromoo kun kanillee duraan rakkina kiyyaa na gargaaraa ture maallaqaan na bira dhaabbachaa turellee har'a akka sagalee naa ta'anii na bira dhaabbataniidha kan hin barbaade kaaniin iyyachaa turu kanaadha. Isinii galee ani har'aa miti jechuu jammaruu gaggoo har'a mana hidhaati galchina naan jechaa turanii yaa uummata bakka jirtanii yoo har'a boodallee Nadagaa jirtu isin namni 800 wayii as jirtan jechuudha. Nadagaa jirtu. Anillee har'a yoo mana hidhaa yoo nasirraa dhabamee jedhe mana hidhaatiin jira. Isinii galee. Kanaafuu bakka jirtanii dandeettiitti qabdan hanga dandeessanii akka na bira dhaabbatanii barbaadu. Namoonni dhaggeeffataa jirtan kun amma akkuma inni jedhe 800 gara nama 50 egaa wanti jiru amma gara sadan deemuudha kaara akka ture isiniifan achi ta'es walitti deebinamee as deebi'ee isa bira galee isiniifan gabaasaa